Oke, hordoftoota koo nagaan rabbii isiniif haa ta'u jecha kutaa sadaffaa waa'ee saaxilaayitii rageenye jirra. Kutaa tokkoffaa keessatti eenyu akka jalqabee eessarra akka ga'ee hammamuu maalirraa akka inni jiru ilaallee turre. Kutaa lammaffaa keessatti illee biyyoonni akkam akkamii akka gadhiisaa turan kutaa lammaffaa keessatti illee kan hafe bal'inaan ilaallee turre. Ammas immoo kutaa itti aanu kana keessatti yookiin kutaa sadaffaa kana keessatti isa hafe yookiin kutaa sadaffaa kana waliin ilaalla. Kutaa sadaffaa keessatti maal jennee yeroo darbe saatalaayitiin kun immoo akkamittiin samii keessa yookiin hawaa keessa turuu danda'a isa jedhamudha kan inni ilaalle jennee kutaa sadaffaa keessatti adda baane jechuudha. Kanaaf kutaa sadaffaa keessatti amma kan ilaallu saatalaayitiin akkamittiin ispeesii keessa turuu danda'a, maaltu ispeesii keessatti qabsiisuu tursiisuu danda'e kan jedhudha. Walumaa gala waa'ee ispeesii yeroo dubbannu wantoota hedduu kan iddoo sana hin jirre, fakkeenyaaf oksijiinii hin jiru, qilleensi hin jiru, wantoonni lubbuu namaaf barbaachisanii wantoonni jireenya namaaf barbaachisan lafarra kan jiran iddoo sana hin jiran jechuudha. Kanaaf kan akka gaachitti kan baay'inaan argamu kan akka gaazota haayidroojinii, miiteenii fa'aa kan jedhaman haayidrookaarbanii keessaa immoo fi kan kana fakkaatan jechuudha. Jireenya namaatiif kan hin taane jechuudha. Walumaa gala ispeesii keessa egaa iddoo sanatti wantoonni namaaf jireenya namaaf ta'an sababa achi hin jiraannee fi namni irra jiraachuudhaaf baay'ee rakkisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf astiroonotii yookiin astiroonomeroonni isa ta'anii namoonni gara sana deemanii maal godhu dursanii waan isaaniif barbaachisu nyaata, waan dhugamu, wanti hundumtuu achi erga deemame achi keessaa ba'uun hin danda'amu jechuudha. Wantuma keessa jiran yookiin spacecraftii keessa jiran yookiin wanta ittiin gara sanatti balali'an qaamuma sana keessa turu malee ba'anii itti deebi'uu hin danda'an jechuudha. Because namni lafa oksijiiniin hin jirre jiraachuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf namni lafa oksijiiniin hin jirre jiraachuu hin danda'u gaafa jedhamu salphaadhumatti afaan keenyaaf funyaan keenya yoo qabne ilaalle daqiiqaa muraasadhaaf turuu hin dandeenyu kaanfamu yookiin suffokeeshiniitu jira jechuudha. Kaanfamuu jira. Therefore namni kanumarraa hubachuu danda'a jechuudha. Oksijiinii yookiin qilleensa dhala namaaf yookiin barbaachisu sun qaama keenya keessa seenuu sababa qabuufidha jechuudha. Garuu iddoo sanatti ispeesii keessatti sababa hin argamneef jiraachuudhaaf jireenya itti fufuudhaaf baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti wantoota yaadaman keessaa fakkeenyaaf jechi tokko jira yookiin teraaformeeshin waan jedhamu jira. Teraaformeeshiniin fakkeenyaaf Maarsii fa'aarratti pilaanetota kan biroo irrattis yoo ta'e bakka sana deemamee iddoo filatamaa jedhamu ilaalamee iddoo sana irratti wanti namaaf barbaachisu nyaatni, qilleensi, bishaan dhugamu wanti hundumtuu achirratti akka argamu taasisanii yookiin immoo pilaanetii biraa fidanii pilaanetii Maarsii wajjin integreet yookiin akka inni wal keessa galu yookiin akka inni gool fudhatee pilaanetii biraa yookiin pilaanetii jireenya namaaf hojjetu uumuudhaa fi piroosesiin teraaformeeshin jedhamu illee jira jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti wantoota hedduutu yaadamaa jira. Fakkeenyaaf dhaabbattoota kan akka naasaadhaa fi SpaceXidha jechuudha. Naasaa fi SpaceXiin hojii guddaa keessatti hojjechaa jiru. SpaceXiin akkuma beekamu kan injiinara tokko yookiin Elon Musk namti jedhamudha. Nama baay'ee beekama, nama baay'ee cimaadha. Nama abbaa qabeenyaa Teslaa ta'edha. Yookiin Teslaa yookiin makiina yookiin konkolaattota Teslaa jedhaman illee kan oomishu dhaabbatni sun kan Elon Musk jechuudha. Namicha kanadha jalqaba mul'ata akkasii yookiin hojiitti kan geeddaru yookiin waa'ee SpaceX piroosesii dheeraa qaba ture. Seenaa isaa yoo ilaaltanii Space Falcon 1, Falcon 2 kan jedhaman space craftota baay'eedha kan gara space'itti gadhiifamaa turanii baay'ee milkoofne ture jechuudha. Yeroo gara jalqabaa sana tokko lama sadii yeroo gadhiisaa ture
qilleensa utuu bakka ispeesii keessan galin yookiin ispeesii keessan seertutuun ta'in dura hin bada ture jechuudha yookiin qilleensa keessatti gubata jechuudha. Iddoo bakka barbaachisu sana utuu hin ga'in akkas ture barsiisni. Walumaa gala har'a kan ilaaluuf deemnu egaa waa'ee saatalaayitiiti. Saatalaayitiin kun immoo akkamitti qilleensa keessa turuu danda'a? Maaltu isa gargaara kan qilleensa keessa turuu yookiin qilleensa utuu hin ta'in hawaa keessa akka hin jiru kan isa godhu jechuudha. Hawaa keessa qilleensi iyyuu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Walumaa gala egaa saatalaayitii achi akka inni turu kan godhu humna tokko jira. Humni kun tokko centrifugal force jedhama. Centrifugal force'n humna ittiin lafti ittiin ofitti harkistu inni immoo as wal harkisa jechuudha. Fakkeenyaaf centrifugal force'n gara lafaatti ishee harkistu yeroo taatu faallaa centrifugal force jechuudha. Centrifugal force'n immoo gara alaatti harkisa yeroo sana counter balance ta'a jechuudha. Yookiin immoo achi gidduu humnoota sana lamaan gidduutti turuu dandeettii turuu qabaata jechuudha. Saatalaayitiin jechuudha. Fakkeenyaaf namni kan inni lafarra jiraachuu danda'u sababa harkisni lafaa jiruufidha. Namni lafarra jiraatu ture akkuma beekamu gara iddoo garaa garaatti socho'aa ture jechuudha. Namni utuu harkisni lafaa sana harkisa ture ta'ee hin jiru ta'eeti. Akka fakkeenyaaf yoo viidiyoo garaa garaa laataniitu ta'ee namni jiroo ji'arra dhaqee qubatu asii ol daddarbatamu. Because achi sababa harkisni cimaan hin jirreef jechuudha. Akkuma kana lafarratu akka hin jiru ta'ee iddoo barbaade socho'uu dandeenya jechuudha. Utuu kochoo yookiin waan ittiin balali'an utuu qabaatiin iddoo garaa garaatti socho'uu danda'ama ture jechuudha. Sababni nuti ittiin lafa kanatti harkifamnee hafnuu fi sababa harkisni lafaa jiruuf jechuudha. Yeroo baay'ee kanaafidha. Gaafa space craftonni illee yookiin rooketonni garaa garaa illee gara samiitti ol gadhiifamanii saffisni isaanii fi humni isaanii ittiin deeman sun kan humna harkisa lafaa caaluu sababa qabuufidha. Akkasittidha kan dizaayin godhamu jechuudha. Akkasitti dizaayin godhameeti malee humni isaanii sun kan humna harkisa lafaa gadi yoo ta'e lafatti deebi'a jechuudha. Kanaafidha egaa humni saatalaayitii qilleensa keessattuu centrifugal force kan jedhamtu sanatu faallaa centrifugal force taate lafaa wajjin akkan lafarra wajjin akkan humna sana lafarra jiru wajjin akkan counter balance godhee qilleensa keessa turu taasisa jechuudha. Walumaa gala namichi astiroonoomeriin tokko astiroonoomeriin kun maqaan isaa Johannes Kepler kan jedhamu 1571 amma 1630tti nama jiraatedha. Waa'ee sochii saatalaayitootaa keessatti yookiin waa'ee sochii pilaanetootaa keessatti seerota sadii waa'ee akkamittiin saatalaayitoonni qilleensa keessa akka turanii, pilaanetonni akkamitti socho'anii fi sheepiin pilaanetootaa akkam akka inni ta'ee sheepiin pilaanetoota keessa lafti akka tokko ta'ee beekamaadha. Isaan sheepiin lafarraa maal akka ta'e akka filaatiin ta'anii akka inni naanna'aa ta'e akka inni spherical ta'e namoota ibsan keessaati. Astiroonomerii isa jalqabaati jechuudha. Johannes Kepler namti jedhamu kun jechuudha. Seerota inni sadan kaase keessa pilaanetiin jedha sarara ellipsis jedhamtu irra naannofti jechuudha. Sirri ellipsis jechuun bifa hanqaaquu kan qabu jechuudha. Oval shape kan jennu jechuudha. Fakkeenyaaf geengoon jira. Geengoon qaamni isaa hundumtuu oluma qixxatti naanna'ee geengoo ta'ee jira jechuudha. Inni kun garuu ellipsis jechuun immoo bifa hanqaaqu jira jechuudha. Akkasitti naannofti seerri isaanii qofaan inni kaa'e keessa Johannes Kepler pilaanetonni ellipsirra akka isaan sheepii ellipsii akka isaan socho'an jechuudha. Ellipsiin immoo fookasii mataa isaa qaba. Akkuma fookasii jechuun pooyintoota achi keessa jiran jechuudha. Pooyintoota ellipsii sana keessa jiranii fookasii jenna jechuudha. Seerri lammaffaan inni kaa'e
sararri aduudhaa fi pilaaneetota biraa wal quunnamsiisu iddoo wal qixatti qoqqoodamee jira jedha. Seerri lammaffaan sun jechuudha. Ishee kana bifa ellipsiisan yeroo kaasnu ellipsiisan iddoo lamatti yookiin poointii diistaansii irraa kaanu sanadha jechuudha. Fookasii keenya irraa kaasnee yeroo sararru iddoo wal qixaa adda ba'utu jira. Iddicha irratti kana footoodhaan agarsiisuu yaala. Achirratti jechuudha kan sararri sun iddoo wal qixaatti hiramu jechuudha. Inni sadaffaan seerri inni sadaffaanii reeshoonii jedha. Reeshoon iskuweerii yeroo fi yookiin reeshoon iskuweerii yeroo yoo fageenya aduurra jirtuuf yoo hirame jedha. Wal qixa taate pilaaneetota hundumaati jechuudha. Reeshoon yeroo reeshoon kan yeroo jedhu inni jalqaba taayimiidha. Yeroo jedhu reeshoon yeroof yeroo hiramu, reeshoon yeroo fageenyaaf yeroo hiramu, reeshoon yeroo fageenyaaf yeroo hiramu yookiin the ratio of time when it is divided by cube of distance yookiin QB yeroodhaaf yeroo hiramu jechuudha. Maal ta'a jedha? Dhaabbataa ta'a jedha. Yookiin pilaaneetota hundumaaf dhaabbataa yookiin wal fakkaataa ta'a jedha. Kanis foomulaa isaanii isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa gaafa kana fakkeenyaaf ellipsii keessatti jechuudha pilaaneetonni naanna'anii egaa aduudhaa fi pilaaneetota biraa yeroo isaan naanna'an sana sararoonni uumaman sun iddoo lamatti yeroo qoodamanii inni tokko piraayimeerii jedhaman, lammaffaan immoo sekendarii jedhaman. Sekendarii sun saatalaayit jedhama jechuudha. Egaa walumaa gala wanti ani irra kaasuu barbaade waa'ee saatalaayitii akkamitti qilleensa keessatti godha jechuudha. Saatalaayitii kan qilleensa keessa tursu egaa akkuma ilaalle centrifugal force kan jedhamu yookiin immoo humna centrifugaalii akka ta'e, inni immoo faallaa centrifugal force akka ta'e fi seerota Johannes Kepler yookiin astiroonoomeriin tokko waa'ee pilaaneetotaa irratti kaasee foormuloota seerota sadan sanas keessatti hubanneerra. Egaa waa'een saatalaayitii kanumaan hin dhumu. Qabxiiwwan biroo inni jiraatan itti fufeen fudhadhee dhufa. Yeroo gaarii qabaadhaa. YouTube ko subscribe godha. More akkana jedhu more akka beekumsaan namoota bira gahu akkana bira dhaabbatan abdii qaba. Subscribe gochuudhaan na deeggara. Waan an beeku isin biraan gahuudhaaf anis sassattummaan qabu kanaa jechuun tura galatoomaa. Watching me, but I'm in love. When I get caught, I hope there's a kind of blackout that will take me home. So I walk into the dead of night, where my monsters like to hide. Chaos feels so good inside, I don't know. I lost control again. Always do the same and not to blame. I lost control again.
away, so afraid, all alone. They warned her, don't go there. There's creatures who hide in the dark, and something can creep